Mucaalaa kan waa'ee wangeelaa beekus kan wangeelaa intinaa sammuutti baateeru isin baay'ee tokko natti toltanii itiniin jedha. Isa kanaaf gaaffiin jiraaf qabu immoo isin gaafachuudhaaf tariitii isumanii ofii kooti deebii ofiif kenneera naa kennitu waan ta'eef xiqqoo ishee utuu namni keenya argame nama keenya wajjin haasa'uu barbaada mana jiraa immoo nagalchuu didanii amma dandeettii kootii bakka hin jirutti illee waldaa seenee numani lallabaa jira maayyuu waan naa danda'ame wantin immoo amma intinaa dheessi amma amantaadhuma keessa taa'ee ijoollee nama sadii sababa kan kootiin insilaama ta'aniiru kaleessa ofii kootii mana musliimaadhaan dhugan jirutti ergee. Allahu akbar. Masha Allah. Osoo islaamummaa qabatee ijoollee islaam muslima goote. Ayye maal ani yuqaan nuu qabadhee bare shaadaan hin jenne malee anuu qabadhee hin jira maaliifi xiqqoo waan hin ofii kan kootii waadaan galee jiraan qophaan deebu gaafa hin deebi'e yoo xinnaati nama 5 nama 6 fudhadhee deebuun qaba waan jedhamu murteeffadhee ammallee waaqayyoon yoo jedhee nama 2 qopheeffadheera nama 2 mukaleessaa qabatanii waan jiru itti hime gadda sunitti maan ture yeroo darbe waa'ee kana maal akkanan godhu ijoolleen baay'ee illee keessaan intinaachaa turanii jiraafis waan deebu qabu deebiseefi maaliifi waaqayyo Yesuus Kiristoosii maqaa kan kollaayinaatiin maqaan na baduusi jesi baduusi hin barbaanne intinaasaa akkaawuntii biraa baduudhaati isa kanaafuu salaaltanii xiqqoo intinaan jedhinaati isa maaliifi Yesuus Kiristoosii waaqa isa jedhanu fa'ii fi ragaasaa inni nu himee jira wangeela keessatti maaliif akka nu dubbifne nutiyyuu dhaabbii gaarii hin qabnu ture Yohaannis 17 lakkoofsa 3 irratti an ergamaadha jedhee ofiisaatii jiru ragaa ofirratti ba'ee namni keenya garuu iddoo sana nuuf hin dubbisne namni nu dubbisan jiru bakka inni itti maqaa abbaa isaa yookaan intinaa duwwaa nu dubbisaa turanii innis iyyuu immoo wangeela dubbisuun ammaaf hafee gara waan biraa ofiif waan baafatan wangeela lallabuu jechuun dura akka nu beeknutti wangeela irraa lallabama malee wangeela harkatti baatanii deemanii afaanii lallabuun turre amma garuu wangeelli magaalaa baatamee deemama afaanii lallabaa jiru jirri keenya isa kanaaf an xiqqoo isheetiin irraa gaaffii hin qabu yoon argadhe namuma kan keenya irraan gaaffii qabaa shaadaa qabachuun akkoo waan qabadheetti fudhadhaa ofii kan kootii beekee jechuu baadhu illee jechuullee baadhu akka rabbii tokkicha ta'ee bareen jira maaliifi Yesuus Kiristoosii waaqan qaba jedhee ofiisaatii ragaa ba'e wangeela keenya keessatti waa'ee quraanaan beeknu wangeela kan keenya keessatti warrumti immoo garee shaadaa kana laalu utuu waa'ee wangeelaan naqin utuu waa'ee quraanaan naqini dhugaan siniin jedhaa waan jijjiiramuu qabaa ture namni keenya gaa xiqqoo ishee wallaaluma irraa ta'uu madda dhugaa dubbachuuf warri lallaban warri wangeela lallaban hundi jiraa numa beeku dhugaa kana lafa inni jiru numa beeku maaliif akka isaanii utuu beekanu maaliif akka isaan uummata jallisanii wallaale malee bakka dhugaan jiru bakka karaan dhugaa jiru jarillee numa beeku garuuti waan jira akka godhanuuf itti jiraachuuf ta'e egaa jiratti wal beekaa isa kanaaf kan jira waaqayyoom takaffaluu fi allee jirallatti haasa'atu man jira dhugaan siniin jedha sanbata darbe mana amantaa keessaa akkuma antanaa wajjin wacanii na baasanii maaliifi gatii mana wayitanii mana sheekii bukkeen jiraadha ollaa sheekiin jiraadha eddachi raqeetiyyuu malaqa yeratee jira wajjiniin maaloo ta'e dhufeetiyyuu nama keenya akka gochaa jira jechuudhaan xiqqoo hirmijaan irratti fudhatanii turanii hirmijaa isaan barbaachisan yoon irratti fudhatan illee an sodaa jira an qabu ammallee utuun jara keessa jiru utuun jara intinaa jiruuni an abbaan koo paasterii beekamaadha namni kamiyyuu nama beeka ammallee utuun himeeti namni kamiyyuu nama beeka nama beekamaadha obbolaan kan koos hangaruuti mucaa sadaffaa irratti dhalate ijoollee nama 6 jiru obbolaan kan koo 6 kuni ga'ee guddaa qabu tajaajiltoota mana amantaati garuu ani durumaan kaasee amantaa musliimaa kanan qeequun ture yoo ta'e illee amantaa musliimaa waan qeeqan hin qabanu hundayyuu kunoo beekumsa kan jiraarra darbanii wangeela keenyaan nutti lallabaa jiranii an ammallee wanti ijoollee kan keenyaaf dhaamu dhugaa kana mee hubadhaa haasa'uu isaatii waan olola afaaniin dhageeffannii isaatii
waan wangeela irra jiruun deemaa akkuma jirri maaliif keenyaan iyyuu nu amansiisaaru keenyaan nu mo'ataaru waan ta'eef anuma kana jechuu barbaada sheekii ifamaa itti fufaa nama gaa intinaa ta'u yoo jiraate ijoolleen Deenaa tana wajjinaa se'ee. ijoolleen kiristaanaa wajjin haasa'u yoo jiraattan immoo sinii wajjin haasaa kanaachi